Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka qasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa harmoolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa kitaabilee kakuu moofaadhaa barachaa kan jirru. Barumsa kanaan kutaa darbe kutaa 31ffaatiin raajota Waaqayyoo 16 keessaatu 13ffaa kan ture raajii Soofooniyaas kan jedhu. Waa'ee raajichaa dabalataanis immoo kitaaba raajii Soofooniyaas ilaallee akka dhaabbanne obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni yaadattu. Arras immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootiin boqonnaa kana kutaa 32ffaatiin raajii 14ffaa kan ta'u raajii Haagee kan ilaalluudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan raajota 16 keessaa raajii 14ffaa kan ta'e raajii Haageedha. Yookiin immoo raajota bakka lamatti qoonnee yeroo ilaalle gurguddoodhaaf xixiqqoo jenneerra. Warreen gurguddoo jalqabaa arfan yoo keessaa baasnee raajota xixiqqoodhaaf 10ffaa kan ta'e raajii Haagee ilaallaa jechuudha. Waa'ee Haagee amma ta'ee dubbachuudhaan gara raajisaatti dabarra. Haagee jechuun hiikkaan isaa gammachuu ayyaana jechuudha. Kallattiimaan gaafa hiikamu gammachuu jechuudha. Gammachuu bergit maqaan isaa kun hiikkaan isaa gammachuu jechuun yeroo sana duukaallee wal qabata yeroo inni itti ka'e duukarraa yeroon isaa yeroo gammachuudha. Yerootti saboonni Yihudaan Waaqayyo nu dagateera waadaa nuuf gale dagateera jedhanii abdii kutanii jiraachaa erga turanii booda bara moodicha Qiiros jechaadha gara biyya isaaniitti ta'uu isaaniitti deebi'uu jalqabanidha. Bara kana keessa waan tureedhaaf tajaajila akka inni gale raajiin kun maqaan isaallee yeroo isaa duukaa wal qabata jechuudha. Inni dhalatee kan guddate booji'amanii Baabiloon osoo jiranii yoo ta'u raajii isaa kan eegale immoo erga isaan deebi'anii booda umurii isaa waggaa 75ffaattidha. Achumatti dhalatee achumatti guddate umurii isaa waggaa 75ffaatti immoo Yerusaalem osoo jiranii dachee Yihudaa irratti raajii isaa dubbateedha. Raajonni kitaaba qulqulluu ilaalaa kanneen jiru 16 kun jechuudha. Bara baraan qoonnee ilaalleerra dursine jechuudha. Booji'amuu Yihud, booji'amuu Baabilooniin dura kan turanii yeroo booji'amuu Baabiloon kanneen turedhaa fi isa booda kan turan jennee tarreessineerra. Baabilooniin booji'amuurraa booda Yihudoonni gara dachee isaanii gara Yihudaatti erga deebi'anii booda kanneen turan Haagee, Zakkaariyaasii fi Milkiyaasidha. Raajota kana sadanidha. Dursinee baranneerra yaa'u barumsa kanneen baratan ni beektu. Isaan kana sadanidha. Saboonni Israa'el dursanii yaa'u seenaawwan tokko tokko kaasaa ture miti waa'ee seenaa saboota Israa'el bu'uu isaanii jalqaba Waaqayyootti akka isaan cubbuu hojjetan Waaqayyo akka isaan adabutti himee boodas ni adabe. Adabbii sanaa boodas immoo gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Innaa seenaawwan kun yeroowwan darban bal'inaan kaasneerra dhugaa dubbachuudhaaf yeroo seensa kitaaba Izraadhaaf Nehimiyaa irratti warreen baratan ni yaadattu. Seenaawwan kana bal'inaan kaasneerra. Seenaawwan sun kitaabolee kana dubbisnu hubannoo cimaa akka isaan nuuf kennaniif malee dirqama kana beekuu qabnaa jechuun miti obbolaawwan keenya. Asitti sirriitti dubbachuu kan hin barbaadu. Seenaawwan baraan mootii akkasii jechuudhaan kan kaasnu kun bergit qo'annaa kitaaba qulqulluu miti.
qo'annaa kitaaba qulqulluu yoo ilaaltan waa'ee kitaabichaatti kallattiidhaan darba malee bara sana haalota jiran tokko tokko yeroo baay'ee hin ka'u. Garuu asitti kaasaa kan jirru kun waa'ee isaanii bal'inaan kaasuun keenya nu fayyada. Wanticha asitti akka hubannuufidha. Malee dirqama beekuu qabnaa yookiin akka itti dhiphannuudhaaf miti kallattii kanaan ilaala. Seenaawwan tokko jijjiiran kana yoo beekne baay'ee gaariidha. Kitaabolee kana yeroo dubbisnu sirriitti ifatti nuu gala waan ta'eedhaaf. Yoo hin dandeenye immoo dhiphinaaf tofgashina akkas of gochuurra kitaabota isaanii sirriitti haa qo'annu. Seenaawwan kun garuu baay'ee barbaachisoodha. Kanaaf akkasitti dabalamu. Saboonni Israa'el egaa dursanii raajonni baay'een akkuma dubbatan warreen isaan dursanii turan kan akka Isaayyaas kan akka Ermiyaas dubbataniiru. Akkuma isaan dubbatan gara dachee Baabiloon bu'anii waggoota 70dhaaf garbummaa jajjaataniiru. Ingidihi waggaa 70 gaafa jedhamu namoonni tokko tokko bara lakkaa'uudhaan dogongora adda addaa ni uumu. Jalqabaaf Yihuudoonni kan booji'aman bara 605ttidha. Marsaa jalqabaa jechuudha. Marsaa xumuraan garuu guutummaan isaanii kan isaan qabamanii deeban Yerusaalem kan isheen barbadoofte manni qulqullummaa kan gubate meeshaalee mana qulqullummaa kan isaan barbadaa'an bara 586ttidha. Innaan 586 irraa kaasuudhaan hanga isaan deebi'anii dhufan amma bara 538tti kan jiru lakkoofnaan 70 ta'u. Innaa isaarraa jalqabaa marsaan jalqabaa kan jalqaba booji'aman 605 irraa kan si'a sadii booji'amanii marsaa sadiitiin kan xumuraa kan jalqabaa 605dha. Kan xumuraa immoo 586ttidha kan isaan booji'amanii. Inni kun kan xumuraa jechaadha. Guutummaan isaanii haramanii deemanii manni qulqullummaa isaanii hin gubate. Yaa guutummaa gaafa jennu 100% 100 jechuu osoo hin taane kan xumuraa kan isaan booji'amanidha malee kanneen hafan ni jiru. Gara Gibxitti kanneen baqatan ni jiru. Innaa isaa jalqabnaa bara 605 kan jedhu kan jalqabaarraa kaasne hanga marsaa jalqabaa warreen deebi'an immoo bara 538ttidha. Kana gidduu gaafa lakkoofnu waggaa 70 kan jedhu isa kanadha. Raajoonnis dursanii waggaa 70 isaan dubbatan haala kanaatiin raawwateera jechuudha. Haala kamiin deebi'anii yaa dursinee bal'inaan ibsineerra bulaawwan gidduutti seentan dudduuba deebaatuu dhaggeeffadha. Waa'ee kitaaba Izraadhaaf Nehemiyaa seensa gaafa jalqabnu seenaawwan kana bal'inaan kaasneerra. Bara mooticha Qeeros jechuun mootii Faarsi kan jalqabaa jechuudha. Bara 539 kaasee hanga 530tti kan mo'edha mootiin kuni. Inni akkuma dhufee aangoo qabateen waggaa tokko booda maal taasise Yihuudotaaf bilisummaa laate maal jedhee gara biyya keessanitti deebi'uu dandeessu kan jedhu bilisummaa akkasii kenneefi. Kana booda baay'ooleen gammadoo ta'anii parsantiin guddaan garuu dhimma kanatti hin gammanne warreenti Yihuudoonni mataan isaanii jechuudha. Jireenyi biyya sanaa isaaniif ta'ee aangoo qabatanii bakka adda addaatti daldala eegalanii qonna eegalanii kanneen jiran lakkiin deemnu jedhaniiru. Naannoo namoota 50,000 kan ta'an garuu gammachuudhaan gara dachee isaaniitti deebi'aniiru. Gara biyya isaaniitti jechaadha. Inni akkuma deebi'anii maal taasisanii yaa'u magaalli Yerusaalem barbadoofteetti gimbiin hin jiru. Achi keessa manni qulqullummaan barbadaa'eera. Manni isaanii cammaraa hin jiru. Innaa deemuudhaan waggaa 2 booda maal taasisu bara 536tti jechuun mana qulqullummaa Waaqayyoo ijaaruu eegalan. Innaa akkuma eegalaniin garuu yeroo muraasaa booda adda kutan dhiisanii adda kutu. Maaliif adda kutu? Jireenya mataa isaaniitti deebi'uudhaan mana ijaarrachuu, dabalataan daldala eegaluu, qonna irratti deddeebi'uudhaan bakka jireenya mataa isaanii jalqabanii maal jedhu manni Waaqayyoo kan ijaaramu amma miti yeroo isaa miti ba'uunatti nama dinqisiisa. Akkas jechuudhaan nama dubbatanitti ga'aniiru. Kana boodadha Waaqayyoo hojii isaanii kana hundumaa ilaaluudhaan raajota lamadha kan inni isaanitti erge. Kan jalqabaa Haagee kan lammaffaa immoo Zakkaariyaasidha. Zakkaariyaas boodatti deebina. Haageedhaaf Zakkaariyaas ni dhufanii ingidihi jarreen kun lamaan baruma tokkodha kan isaan tajaajilaa turani. Haageen ni dursa Zakkaariyaasin ji'oota lamaan tokkoon dursa. Innaa raajii isaa kanaan lallaba afuridha. Haageen qabatee kan dhufe Waaqayyo kan itti agarsiise jechuudha. Lallaba arfan kana fidee gaafa inni isaanitti lallabu kana booda waggaa 16dhaaf adda kutanii kan turan ijaarsa mana qulqullummaa Waaqayyoo ni eegalanii jechuudha. Ni eegalanii. Waamamuun isaanii guddaan Haageen waamamuun isaa maaliifidha? Saboonni kun jireenya hafuurummaa isaanii dagachuu kan jalqabaa kan lammaffaa immoo mana qulqullummaa Waaqayyoo dhiisuu isaaniiti. Innaa saba kanaaf Waaqayyo isa ergee innis yeroo sana saboota kan geggeessu Zerubaabelidha. Zerubaabel akka hangafa lubootaatti immoo kan tajaajilu Iyyaasu turani.
Innaa namoota kana lamaaniidhaaf ergaa Waaqayyoo dabarsaa, isaan hin jajjabeessaa, Waaqayyo kan inni dubbatu fidee isaanitti himaa. Haala kanaatiin jajjabaatanii bara Zerubaabel kana manni qulqullummaa kun ijaaramuu jalqabe jechuudha. Ijaaramuu jalqabu malee yeroo sana namoonni warri Saamraawwannis biyya Yihuudaa keessa kanneen jiran yaa mormii kaasaniiru ijaarsa isaa irratti dursinee baranneera dhimma kana bal'inaanii dudduuba deebi'aatu seenaa isaa dhaggeeffachuu dandeessu deebiidhaan. Mormii kaasanii turanii haa ta'u garuu waggoota deebi'ammas waggoota muraasaa booda mootii Faars sadaffaa kan ture Daariyoos miti Daariyoos tokkoffaa kan jedhamu. Inni ammas deebi'ee kan abbaa isaanii kan Qiiros kutaa kuusaa dookimentii keessaa deemuudhaan dookimentii gaafa barbaadu dhuguma Qiiros ajajee tureera. Yihuudoonni akka isaan mana qulqullummaa isaan ijaarachuu danda'an. Innaa innis irra deebuudhaan gargaaree ajajee jechuudha. Manni qulqullummaa kun bara 516 hanga 15 gidduutti deebi'ee xumuramee ijaaramee xumurameera jechuudha. Kanaafuu seenaan Haageen bara inni ture keessa kanneen kun tajaajilli kun kana raawwatee darbeera jechuudha. Seenaa Haagee salphaadhumatti haala kanaatiin bara isaa keessa kan turan kana duukaa haala kanaatiin hubachuu dandeenya. Gara kitaaba isaatti haa deebinu raajii Haagee kan jedhu kitaabolee raajotaa 16 keessaa tokkodha. Barreessaan isaa raajechuma Haageedha. Qabiyyeen isaa waa'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo akka hojjetaniidhaaf jajjabeessuu Zerubaabeliif abdii kennuusaa wanta hundura waa'ee Waaqayyoo dursuu akka qabnu kana agarsiisudha. Walumaa galatti lallaba afuridha. Raajii isaa beektonni hayyoonni mana kiristaanaa qoqqoodaniiru guyyaa isaa duukaa yoom akka inni bu'e jechuudha. Bara 520dha. Dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Bara 520tti lallaba kan jalqabaa Waaqayyo itti agarsiiseera. Raajiidha itti lallabii hittimii jechuudhaan itti agarsiiseera. Walumaa galatti tartiibaan lallaba afuridha. Kan inni arge isaan kun baruma 520 keessa kan inni argedha. Lallaba kana boodadha saboonni kun mana qulqullummaa ijaaruu kan isaanii galan jechuudha. Lallabni kan jalqabaasaa boqonnaa tokkotti kan argamtudha. Ijaarsa mana qulqullummaa akka xumuran yaadachiisuudha. Waaqayyo kallattiimaan raajii kanatti ni erga. Maal jechaa jiru saboonni kunii yeroon kun yerootti manni qulqullummaa Waaqayyoo ijaaramu miti jechaa jiru jechuudhaan itti dubbata. Ati deemiti Zerubaabeliif lubicha Iyyaasuudhaan garuu kun akkamitti ta'a? Manni Waaqayyoo yeroo inni tajaajilu yeroo isaa yeroo ammaa kanadha malee amma miti hin jedhamu. Saboonni kun garuu ba'uunatti baay'ee nama dinqisiisa. Yeroo isaa amma miti jechuudhaan dhiisanii gara mataa isaaniitti deebi'aniiru. Inna kan Waaqayyoo osoo dhiisan dursuu dhiisanii kan mataa isaanii dursuu isaanii wanta isaan hojjetan hundumaallee bu'aa akka hin qabne faayidaa akka ni qotu garuu beelarraa ooluu hin dandeenye. Ni hojjetu garuu dhiisanii boqochuu hin dandeenye. Uffatan qopheessuu garuu qorrarraa isaan oolchuu hin dandeenye. Maaliif kan Waaqayyoo dhiisanii kan mataa isaanii qofa waan qabatanii jechuudha. Ba'uunatti kun baay'ee natti agarsiisa. Namoonni baay'eenis guyyaarra beekaa jireenya keenya keessaatti kan Waaqayyoo kan taate dhiisnee baasnee kan mataa keenyaa qofa beekna. Bara kanatti kanan godhaa. Otuma jennu waa tokko osoo nuuf hin milkaa'in ittumaan dabarraan ba'uunatti. Kun boqonnaan tokko waa'ee isaanii kanaadhaaf kan dubbatame kun isaanitti wanti raawwachaa ture guyyaadhaan nuuf fakkeenya guddaadha. Kitaabilee kana gaafa dubbisnu haala kanaatiin mataa keenya bakka buusnee gaafa laallu sirrii madaachuudha. Maaliif yeroo sana kan dubbate Waaqayyoodha. Har'as Waaqumadha addunyaa kan bulchu booris bara baraaf kan jiraatu isuma Waaqayyoodha malee kan biraa kan jiru miti. Akka mootummaa biyya lafaa bara sana baluutu ture bara kana baluutu ture barri kun mootummaa baluutii kan jedhamu mootummaan Waaqayyoo kan bara baraati. Innaa kan Waaqayyoo dhiisne kan mataa keenyaa kan dursisnu yoo ta'e nutti fokkaataa argachaa jiraachuu dandeeta garuu arganneeti irraa boqochuu hin dandeenyu. Kana ji'a kana hojjedheeraa kana dabaleeraa kana hojjedheeraa kana dabaleeraa kana lakkaa'amaaf na malee guyyaa tokko irraa boqochuu hin dandeenyu. Innaa kan Waaqayyoo amma miti booriidha kan hin qorroobu amma miti gaabbii kan hin galu booriidha kan jennu yoo ta'e sijjamma booran keenya miti. Innaa waa'ee hafuura keenyaadhaaf dursa kennuu kan qabnu jaree kanarraatti ni hubanna jechuudha. Kanadha Waaqayyo kan itti hime innis deemee Zerubaabelittis lubicha Iyyaasuttis ni hima. Kana booda gara uummata barsiisutti deebi'u jechuudha.
Kan lammaffaa boqonnaa lamarraatti lakkoofsa 1-9tti kan jirudha. Kabaja mana qulqullummaa kan ibsudha. Engidihi mana qulqullummaa isaan ijaaran kun mana qulqullummaa maaliiti kan jedhu keessumattuu dursee manni qulqullummaa guddaan ijaarameera bara dursinee akkuma ilaalle bara Solomoon jechuudha. Innaa manni qulqullummaa kun sammuu isaanii keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Beqa guddaa. Innaa innis iyyuu ni badee kan ammaa garuu mana qulqullummaa akkamitti ijaarama kabaja sana kan maxxanu yookiin kabaja sanaaf kan ga'u miti ta'uu hin danda'u jechuudha. Shakkii guddaa qabu. Innaa Waaqayyo maal jedhee mana qulqullummaa amma ijaaramu kun kabajni isaa kan duraa sana kan caaludha jechuudhaan dubbata. Bergit sun maalidhaa? Mana qulqullummaa sana miti. As keessa raajii guddaa jira. Waa'ee hafuurri qulqulluu akka guutuu dabalataan immoo Zerubaabel jedhamee ibsamuudhaan achatti kanneen barreeffaman boqonnaa 2:1-9 yoo dubbistan kan ni argattu. Raajii guddaa dubbateera Haageen jechuudha. Innaa raajiin isaa sun kallattii maali? Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiifidha. Kan dubbatame malee mana qulqullummaa sana miti. Yeroodhaa isaanitti fakkaatee kabajni isaa sanarra caala kan jedhamee kabajni mana qulqullummaa sun ishee kakuu haaraadha. Zerubaabel jedhamee akka isaanitti kan dubbatan immoo Zerubaabel fakkeenya Kiristoosidha. Kakuu moofaa keessaa yoo ilaallu abbootota baay'ee fakkeenya Kiristoos ta'anii ni arganna. Isaan keessaa tokko mataan isaa Zerubaabelidha. Innaa raajiin dursee dubbatame iyyuu jalqaba Zerubaabeliif raawwatame booda immoo Zerubaabel lammaffaa kan ta'e Kiristoosiif kan raawwatedha. Innaa kabajni isaa mana qulqullummaa guuta kan jedhame kan Kiristoosidha malee kan Zerubaabel miti, kan biraas miti. Innaanni kun raajiin isaa guutummaan isaa kabajni mana qulqullummaa sun isaaniif akka fakkaatutti isuma sanatti fakkaate manni qulqullummaa ijaaraa jiru kun kan duraarran caala jechuudha. Abdii taasifatanii ijaaru. Raajiin sun garuu kan kakuu haaraati. Kan itti aanu sadaffaatti lallabni isaa boqonnaa kana lakkoofsa 10 kaasee hanga 19 kan jirudha. Ajajamuun eebba akka inni argamsiisudha. Dursanii namni hin ajajamu yoo ta'e innumti Waaqayyo dubbateera. Wanta hundumaa akka inni dheekkamsaan akka inni isaan ilaalu caala akka inni isaan daawwatu kan dubbateera. Yoo ajajaman garuu eebbaan akka inni isaanitti deebi'u. Namni yoo hin ajajamu ta'e daandii Waaqayyo yoo gadhiise Waaqayyo dheekkamsaan isa ilaala. Yoo inni daandii Waaqayyoodhaan jiraate garuu eebbaan isaan akka ilaaludha. Bergit kakuu haaraadhaaf kakuu moofaa asirratti adda addummaa ni qabaata. Yeroo sanatti dheekkamsis haa ta'u eebbis yeroo sana kan mul'atu ture. Kakuu haaraatti garuu namni daandii Waaqayyoo gadhiise ammuma kanachitti dachee isaatu bishaan dhabaa bokkaatti dhaabbataa dallaasaa keessaa saawwan dhumuu qabeenya isaa badaa kan jedhu hin jiru. Inni kun kakuu haaraa tokko dhiifamni Waaqayyo bal'aadha. Lammaffaa immoo wantoonni raawwatan hundumtuu eebbas haa ta'u abaarsis lubbuu irrattidha. Jireenya bara baraafidha. Kiristaanonni kakuu haaraa kan filatamne malee wanta lafarraa kanaadhaaf miti. Innaa ajajamuu Waaqayyoodhaaf yoo ajajamne eebba bara baraa kan taate mootummaa Waaqayyoo argannaa jechuudha. Sanarra baay'ee kan caalu kan kakuu haaraas kanadha. Yoo dhiisne immoo filannoo keenyadha. Sanarraa adda kan ta'e faallaasaa seenuu dandeenya jechuudha. Innaa walii garuu ajajamuun eebba akka inni argamsiisu kan inni dubbata. Kan xumuraa boqonnaa kana lakkoofsa 20 kaasee hanga xumuraatti kan jirudha. Inni kun immoo sababa jarreessuun ajajamaniiru yaa Waaqayyoodhaan dhaga'aniiru. Indinne inni ijaaru hin jenne tole jedhanii sagalee Waaqayyoo karaa raajichaa dhufee deebi'ee immoo karaa Zerubaabeluudhaaf karaa Iyyaasuu kan dubbatamu sana ni fudhatanii eebbis immoo sababa kanaadhaaf akka inni dhufuudhaaf jiru eebbi kun immoo eebba akkamii akka ta'e kan inni ibsudha. Lallaba isaa kanaan yookiin mul'ata isaa kanaan jechuudha Haageen jajjabina Zerubaabel yaa'u mootonni Israa'el dhaabbataniiru mootummaan hin jiru kana booda erga isaan booji'amanii booda mootummaan isaanii dura Baabiloon ture taanee Faarsi qabateera. Isaan garuu dachee isaanitti namni filamu garuu akka geggeessaattidha malee akka mootitti miti. Innaa Zerubaabel mataan isaa ni geggeessamu sana geggeessaa waan tureedhaaf jajjabina akka isaaf ta'uudhaaf Waaqayyo kan inni ergu Haageen itti dubbata. Iyyaasuudhaanis jajjabaadhaa uummatas jajjabeessuudhaan manni qulqullummaa kun irra deebi'amee bara 520 irraa kaasee hanga 516 waggoota 4-5 gidduutti ijaaramee xumurameera jechuudha. Walumaa galatti lallabni isaa arfan isaan kanadha jechuudha. Ba'uunis karaa wanta baay'ee baranna. Kitaabichi boqonnaa 2 qabdi. Haa dubbisnu haa ilaallu. Guyyaarraa nuunis baay'ee kan ilaallatu wantoonni baay'een keessatti barreeffamanii waan jiruuf jechuudha.
Kanarraa asumatti nu haa ga'u 15ffaa kan ta'u kutaa 33ffaadhaan raajii Zakkaariyaas qabannee kan deebinu kan ta'u kanarraa asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.